gatii meeshaalee tokko tokko isaatiin meeshaa jechuudha erga gadi isiniif dhiisee turee jira garuu har'a meeshaan dhufee meeshaa nama hedduuti jechuudha inshaallahu wa ta'ala meeshaa qofaa miti hedduudha viidiyoo kana keessatti laayik godhaa sheer illee godhaa seenaa akkuma argaa jirtan kana minxaafilee illeen oriijinaalli jechuudha turkii kunoo kan asirra argaa jirtan kana ka warshaa yookiin faafrikaan waliin oomishameeddiin turkii ka jedhu isa oriijinaala baay'eetu dhufee jira kalarii samaawii yookiin azraqaa akkasuma diimaa silbarii yookiin ammoo israas illeen dhufee jira masoobilee illeen hedduutu dhufe meeshaaleen kana qofa odoo hin ta'in meeshaa mana keessaa haga nama shaniiti inshaallah viidiyoo irratti gatii isaa akkasuma maalummaa isaa tokko tokkoon hunda isaatu kalaaltanii fi kajaalattan meeshaa hodhaa meeshaa aadaa hundumaayyuu hundaafuu laayik illee godhaa akkasuma mootuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hiriyoota keessanii illee sheer godhaa warri jaalattan qofti jechuudha warri jibbitan ammootuyyuu yoo feetan laalaa yoo isinitti hin tolini hin laalinaa dhiisa laayik godhaa jalqaba irratti jechuudha inshaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa deebi'ee dhufee jira. Akkuma isin jettan bashaasha namaa yeroo waa jettan hundaa bashaasha ta'e naan jettani seequu fi kolfa hin dhiisu amala kiyyaa jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuune jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin kan kaabaa kan dhibbaa kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan lixaa kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi keessanuyyuu jechuudha. Meeshaan dhufe meeshaa fuudhuuf deemaa jira jechuun meeshaan naa ergame hagana dhukkube guyyaa 4-5 kana meeshaalee dhufellee hin laalle cheekii hin goone akkasuma ammoo ka dhufellee hin buufne jechuudha. Kanaaf har'a meeshaa buusuuf deemaa jira. Alhamdulillahi rabbil alamin fayyee akkasuma ammoo viidiyoolee gatii meeshaa tokko tokko isaatiin fi meeshaan kun meeqadha amma irra caalaan ijoollee jechuudha. Viidiyoo waggaa tokko qabatanii kana gaafataa jiran meeshaan ebaluu fakkeenyaaf meeshaan ebaluu qarshii meeqa fixa meeshaan ebaluu qarshii meeqa fixa meeshaan biffee qarshii meeqa fixa biffeen qarshii meeqa biffeen jechuudha sadarkaa qaba qarshii 30 irraa eegalee hanga barbaadan fedhii keessaniitiin kana jechuun achi gadi illee ni jira garuu garaagarummaa mukaatii isiniin jira akkasuma immoo algaa irratti namoota hedduu kan wal dhinnuun jechuudha algaan isaan filatan diizaayinii qaalii yookiin widdii ta'edha garuu yookiin yoo erganii jedhan qarshii meeqa se'anii 30 wayi akkasiin algaan guddaadha mitir kaamsaa yookiin mitira tokko tuqaa 50 jedhamu malee kan hojjetamu mataan mitira 2 jechuudha mitira 2 jechuun baay'ee guddaadha kichin kaabineetii irratti illee namni hedduun rakkataa jira kichin kaabineetii jechuudha girgiddaa kana gubbaa argitan gubbaa fi jalatti hojjetamu jira akkuma mana arabaatitti matbaxa isa jettanii san jechuu garuu biyya keenyattis ta'ee biyya kamittuyyuu girgiddaan manaa mattaramee jechuudha asirraa hanga girgiddaa dhumaa meeqa akkasuma ammoo jalatti kaaree meeqa fudhata jedhame kaareen safaramee hojjetama warri akkasitti kichin kaabineet yookiin maxbaqa kaarabaa barbaadan kan dhaabbatu jechuu kan bakka sanii hin sochaane manni keessan safaramuun dirqamaa isiniin jedha walaakin jechuudha kichin kaabineetii hanga mitira barbaadanii kan deemu kan addaan babbahu diizaayinii biyya keenyatiin bareedaa ta'e kam akkasii sanillee hojjechiifachuu ni dandeettani haa ta'u hundumaafuyyoo har'a bakka meeshaa yookiin gabayaa odoo hin tahin bakka meeshaan dhufee meeshaan itti bu'u akkasuma ammoo meeshaaleen kiyya jiru haga meeshaa nama 5 jechuudha kana dhukkube kana kan achi jiru kan hin laalin kan hin baasin alhamdulillahi rabbil alamin rabbii kiyya galanni haa ga'u achi jira isa san hunda dhaqee jechuudha yoo danda'e har'a laalee xumura yoo dadhabe ammoo inshaallah boruddee harri akkuma argaa jirtan guyyaanii alhada yookiin ofuudii yookiin ammoo dilbataa jechuudha maaltu jiru jettaniif bittaa fi gurgurtaan hin jiru malee meeshaa jiru laaluu fi meeshaa dhufee jira addaan baasuun rakkoo tokkollee hin qabu erga dhufee nu bira ga'ee jedhee nu bira jira jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessa isin jaaladha isin kabaja hordoftoota kiyya haara yakka taatan ati nama hojiitii hin boontaa hin deebiftu guyyaa 4-5 na dhukkube kanatti nama baay'ee jechuudha nama 4-5tu barreeffama akkasiin barreessaa jiran. Boonsi haraama hin boonu maaliin boona waan boonuun takka illee hin qabu kanaaf sababbiin ani isinii deebisuu dideef xiqqoo dura gaflarra ture alhamdulillahi rabbil alamin kayrimaa fi furdadhee kaa'uuf isinii galee nanumaaf dhibame mana oolee boqachuuf jechuudha rabbiin keenya kun waan fidu tokko haala tokko malee waan nu miidhaa tokkollee hin fidu aduun samuuna kana baay'ee jiraayyuu isuma keessaa tarii akka hara galfadhuuf yookiin ammuutuyyuu boqadhuu fi maajannaan jireenya addunyaatu hin guuttu nu yeroo hundaayyuu jechuudha haran galfannu hin boqannu deemuu fiiguu hojjechuu isinii galee dhaabachuu bakka maal isinii himuu dandaare kana odoo isinii hin jedhine inshaallah wa ta'ala warrootiin rakabootii du'aayii barbaadanii qadubaayii barbaadanii baay'eetu dhufee jira abbaan manaa hiyyaa jechuudha guyyaa 4 ol finfinnee ture fidee dhufee jira
yoo viidiyoon waraabi jettan viidiyoo isin waraabaa yoo ammuutuyyuu akkanumaan order godhattanii ajajachuu barbaadan ajajadha akkasuma immoo sarpiraayizii ramadaanaa ji'a ramadaana zayitiin qarshii meeqa warri jettanii kaleessa zayitii bitadhee na rifachiise isiniin jedha kanaafi wanni hundi waddadaa jira warri maatii keessan itti sadaqachuu barbaadan dhugaa rabbii isinitti misireesii jechuudha zayitis tahee tiimroo tahee waan hunda ammoo bitaa baay'ee waddadaa jira zayitiin amma 2,000 galuuf birri xiqqishii wayiitu hafee ramadaana keessa 2,000 wayiin dhufa inshallah anis bitee isin agarsiisa sarpiraayizii illee bibbituuf deemaa jira kanaaf inshallah borurraa fedhii rabbii tokkichaatiin viidiyoo inxalaaqa yaani viidiyoo jadiidhaan isinii dhufa gatiilee meeshaas tahuu danda'a meeshaa ramadaanaas tahuu danda'a rakkabootii dubaayii kan dhiyoo kan finne tahuu danda'a akkasuma immoo sarpiraayiziileen hedduutu jira jechuudha kan hojjettoota yookiin ammoo hojii kanarratti namaaf geggeessinu namoonni biraa jechuudha ani viidiyoo irraa gad malee hojiin na duuba akkuma itti fufee jira kanaaf laayik illee godhaa sheer illee godhaa isin jaaladha isin kabaja hordoftoota fi kabajamtoota kiyya boorsaa kana hin yaadadha nama sanaa bitee Ramadaan bardeen gaddaa ida birriitiyya birri naa kennite hanqatte itti dabalii waan tokko bitadhana boorsaa kanaan bitadhe waggaa tokko guutuu qabadhe takka boorsan baatii lamarra caamaa fi boorsaa qabadheen beeku garuu boorsaan kun baay'ee ture waan adii ta'eef yeroo maran qabadhu yaadadhe galatoon ulfaadhu siin jedha obboleettitiyya jaalatamtuu fi kabajamtu isii qofaa miti sarpiraayizii nama hedduutu naa godhe hamma waan harkaa qabuuf dubbadhe malee hundi keessa warri kennas naa kennitan dhabee namni odoo hin tahin nama gammachiisuu fi nama jajjabeessitan hamilee namaa taatan wallaahi galatoomaa ulfaadhaa isin jedha lakkaa namaaf yoo kennaa kennu adaa hagana namni gammadaa ka jedhu adada dabree dhufee dabru namni sun nama yaadataa ka jedhu natti keessatti uumamee wanni haaraya barnoota gaarii fi akkasuma immoo jireenya gaarii akka jechuun waan haaraya baradhee jiraadhu na taasiftanii hundi keessan ulfaadhaa galatoomaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja hordoftoota kiyyaa maatii kiyyaa 60 galuuf illee 10 qofatu na hafe subscribe share waliif godha subscribe godha 60 otoo hin ta'in 100 fedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa rabbii isinitti himus yuutuubara cimtuu intala oromoo ta'uu barbaada duudhaa fi safuu amantii eeggadhe inshallah wa ta'ala laayikii isin gootan ni jabaadhu yoo ammoo isin laayikiin goone viidiyoon kee subscribe hin taane anis hamilee kiyya na jabaa barbaade illee yoo jabduu ta'e isin jedha isin anaa fi maal kiyyaa maal isin jechuu danda'a beenzila makiinati moo goommadha moo mariidha hundaayyuu jedhee yaadaan jechuun oksijiinii yuutuuba kiyyaati yoo isiniin jedhe isinitti xiqqaata galatoomaa isin jaaladha isin kabaja maasalaama.